haasawa isii tana jum'aata tokko wajji ilaalleeti dheeraadha tureen isiniin jee khuxuba irratti guyyaa sana arraan tana paartutuu isaati jechuudha. Akkamitti mindoowwan umrii teessanii dachaa argachuu dandeessanii nageessanii mindoowwan umrii teessanii dachaa akkamitti argachuu dandeessanii tajechuu irratti deemti. Anis kaniin dubbadhusillee warra dhaggeeffatu warratti faayidu rabbiin waa godhu tokko tokko keenya rabbii yaadaa muraada keenya rabbiin waa guutu hajaa teenya tafacaate cufaatu rabbii walitti nu haa qabu ikhlaasaa fi ittibaa fi sidqii fi istiqaamaa rabbii nu haa galu. Yoo yaadatan guyyaa saniis akka fakkeenyaan nu galtu fakkeenya fudhanne obboleeyyan keenya. Dhiirtoolee lamaatu jira qabxii walqixa fidan isaan lachuutu yuunivarsiitii takka seenan isaan lachuutu dipaartimentii gosa tokkorraa eebbifaman garuu tokko damooza amatatti 1,200 fudhata tokko ammoo 4,000 fi laa kan 12,000 kan 4,800 fudhata waliin jenne obboleeyyan keenya. Yoo amman tana isin baatitti kaalkuleeta gootanii kaan baatii jirtutti qarshii 400 fudhata kaan ammoo qarshii 1,000 fudhata. Meelaa ligaa dipaartimentiin isaanii takka haa jennu kompiitar saayinsii haa jennuun lachuutu 3.8 dhaanii eebbifaman garuu tokko damoozi isaa guddaa tokko damoozi isaa xiqqaadha. Maaliifi akkana taatee tajettu waan akkana irratti deemna ibaadaa nuti goonu keessatti obboleeyyan kiyya ka islaamaa aaqila ta'uu qabnaa. Maaliif yoo amman tana umrii nabi Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yoo laaltan amata 60 amata 70 jiraata. Inuma anaa fi isinirraa hin dhokotuugaa dardara meeqa ka amata 19 gaggeessutti hin jirru garaa qabrii obboleeyyan kiyya islaamaa. Akkamitti umrii teenya tana dachaa hojjechuu dalagaa dandeenyaa tajechuu irratti haasawaa deemuun isiniin jaa. Ta duraa obboleeyyan kiyya islaamaa wanni godhuu qabnu keessaawoo amman tana baatiin nuti keessa jirru baatii sha'abaanaati. Baatiin tuni baatii ibaadaati beeka obboleeyyan keenya. Ramadaanaadhaaf tireeringii baatii keessatti goonu namni aaqila jechuun nama zamana isaa waan keessa jiru nama beekan isiniin jaa obboleeyyan kiyya islaamaa. Aaqila namaati jechuun yeroo isaa nama beekan isiniin jaa. Yeroon tun ni fiidii obboleeyyan kiyya islaamaa hin yaadannu kanuma dabaree miti. Akkamitti masgiidi cufama koronaa miti fi sittiin koronaa eeshaan mana naanu koronaan mootummaa jirti malee asin jirtu jenne unnooti lal ramadaana xiqqoo baatii takkaa fi guyyaa 3 qofaan nuuf saa wallamasa baatii takkaa fi guyyaa 3 qofa kutee jira lal kan tana aaqila namaatii jechuun obboleeyyan kiyya nama yeroo isaa tana beekeen isiniin jaa. Waan tokko lubbuu teessan dura tiyyaaf kan hin dhaabu hawaasa keessan keessatti adeero oguu takka kan hawaasa keessan keessatti urjii taatanii yoo mul'achuu feetan nama yeroo ajjeesuu itti beekameetu jira. Nama san waliin yeroo teessan hin fixina. Hawaasa keessaniif ani urjii taheetiin nama addaa taheetiin mul'achuu fadhaa namni jee haasawa isaa nama hin jirre wajjin hin fixu. Hatta amman tana waan tana qoradhee laalee ijoollee masgiidaati nama dura dhaabbannee nama gorsinaa warra jiru isaanilleen ajallakumullah yeroo isaanii fixaniin isiniin jira. Akkunuma waan hin jirretti amma laal dhufanii bar muwaadaraa na yaamanii bar masgiida garii dhufanii na yaaman beete bakka dalagatti naa dhufan yeroo dhufanii na yaaman bar silaa assalaamu alaikum warahmatullah ana kamaan wa alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Eegasi beetaa migaa waan isinumaatu jaagaa ani waan beeku. Ay ustaad guyyaa gaa arraan tana jum'ata magriba irraa hanga ishaa'ii muhaadaraa kan gootu feenaa isiniif mijjaawa naaf mijjaawa eessa masgiidi keessan saabbiyaan eessa masgiidi keessan qafiira silkii wal jijjiirrachuu assalaamu alaikum jazaakumullah fixannee bar islaamii hin deemuu na bira jajaani ta'an akkana dhufanii nan gaafatan taa'anii haasawa godhanii gaafii biraa waan biraa haasawni eegasii muhaadaraa naa himan. والله الذي لا إله غيره صفاتنا مسلمني أباچو هنقبون إسنين جان أكنا تنومان درجيسن أكسما توقب غبابس هنديريسن أبا فيتن يو يامتن دقاتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إسنين رتي دي بسامي إيغسي يادك لا أكم فيا والغافنا ماري لا كنامي تبو أبو أمتي أمريكا أو أوروبان
sadarkaa san tageesse haasawa mannaa guunii miti obboleeso hay wasaab baafate dhume eesh maarree haalinte maal tana cufa rabsha tana cufamoo laa hin jirtu nama aaruu jiraa bara akkana amman tana warra ganda biraa faanatti hin fidin oo namayyuu lukkuun teessan sanoo akkami jirti ko waayyuu basoo adurree tan qabdan isiin sanoo laa adurreen teenya san duutee bara laa obboleeso akkunumatti moo bar nin beeyne bar nin goone meelal amma takkaan isinin jaa لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير قيت رسولك صلى الله عليه وآله وسلم والحديث في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه هو قريب بنمني جي لا لمتي صدرك إساء قرآن إساء بولبوتي دلي إساء قرآن إساء إرهايتي قبر أفر جولي نبي إسماعيل عليه السلام نمتاتي أكا نما بلس إساء باستي ربين إساف لكاوا يو نمني أكا إسات إبجي يو كانوا إسر رجالا إبجي ملي يوم القيامة أكا غربا كانت نمني من دا أركتو هنجروجي إبن تنا دقيقة ميكا كيسات جتا مي نمي تكون غرغرا مال إبن تنا دقيقة ميكا كيسات جتا آية إنني جاءن صاحبو isinin jettani mal makalaakaa jira as keessa lammaa dalgallam tincaan sirrattiin godhaa gaje daqiiqaa kudhan keessatti dhibba jechuu dandeessa daqiiqaa kudhan keessatti amma daqiiqaa kudhanii miti bar sa'aa kudhan fixu jira bar namni obboleeyyan kiyya islaama nama yeroo isaa beekee yeroo isaa haa beeynuuni yeroo tana obboleessoo ni kuttiin sinjaa bar amma faa dur hangam takka deemtee hin beektu engadda amata sadii maarra yatta amma amad diidami sadii hangami kutte lal sankeesa min daatenya dachaa wanni itti arkachuu dandeenyu obboleeyyan kiyya islaama guyyoolee qopheeffamtuu taateetu jira guyyaa sana haasommannuun isin jira tanalaan rasuulli keenya sallallahu alaihi wa alihi wasallam في المتفق عليه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما من صام 3 يوم من كل شهر نمني صومني غيا سدي نمني غيا سدي صومني باتي چفراو نمني غيو مسدي صومني akkana ma amata guutuu soommaneetii nun jaanu boleeyyan kiyya islaama guyyaa sadii baatii jirturra hadiisa kana hadiisa biraatitu hedduu takkaatu ibsa gabaabdutti riyaadu saaliin keessatti ammantan guyyaa 13 guyyaa 14 guyyaa 15 soommanuun jaalatamaadhaa je'eeti imaamun nawawi rahmatullahi alayhi rahmatan waasiya hadiisa torba fide torban san keessaa takka qofaatu da'iif boleeyyan kiyya islaama guyyaa sadeen baatii jirturra yoo soommanne akka nama amata soommaneeti maaliif ni beetani guyyaa takkichaan nuti soommanne kudhaniini nuu baay'isaa sadeen kudhanii yoo dhoyte meeqa dhufte obboleeyyan kiyya islaama meeqa dhufte soddomman meeqaan dhoyne 12 amata 300 fi guyyaa 300 fi 60 dhufne amata soommante walla amaan soommanne ati garuu guyyaa meeqa soommante baatii jirtuun siin jaabar dachaa umrii teenyaati arkanna akka nama amata soommanetti siila kaawaa obboleeyyan kiyya islaama keessaa ta'u waliin jenne sha'abaanaami ammantan isii tana keessa akka gaariitti rasuulli keenya sallallahu alaihi wa alihi wasallam khutbaan teenya insha Allah yeroo gubbarratti baan sadarkaa ji'a sha'abaanaati isa achirratti bal'inaan hojii laallaan isiniin jaa isii tana keessa haa soommannu sha'abaan qofaa mitiira baatii jirtu guyyaa sadii yoo soommante mindaa tana argannaa sallu ala nabi aya tabiraata ka jira ammas arifa isiitu nufan salaata subii eega salaanne booda taa'u hanga aduun baatutti eenyu beekantan salaata subii jama'aadhaan dhufnee eega salaanne booda hanga aduun baatutti yoo teesse mindaa ati argattu anaa miti kasihimu rasuulaatu sihimaa sallallahu alaihi wa alihi wasallam isma والحديث رواه الإمام أحمد في مسنده والترمذي في الجامع وابن ماجه في سننه بسند حسن لغيره رحمة الله عليهم رحمة واسعة من حديث أنس بن مالك وأبي أمامة الباهلي رضي الله عنهما أن لحبيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من صلى الصبح في جماعة رواية من صلى الغداة في جماعة جد ثم قعد
يذكر الله تعالى حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة تامة جي أبوليين كي سلامة نمني صلاة سبيدا صلاة نمني صلاة فجريدا صلاة روايان تان صلاة بريدا نمني صلاة في جماعة توتا كيستي ثم قعد إيغنا كتائي يذكر الله تعالى الله أولاناتي ودو ذكروا كتائي حتى تطلع الشمس هم أدون باتوتي صلاة سبي صلاة تيمتي هندي من الجي تايتي ذكري قد هم أدون باتون نمني كسيتاي إيغنا ركعة لما نمني صلاة أكنا ما حجي في عمرة غوتو غديتي حجي قرشكم ترباتمي سديد واسطه ريتا غزي سوبي صلاة من دانتون غدونتون أكمتي أركمتي علماء حديث كان يرو إبسطو بليين كي كسلاما علماء سلفا حديث كان إبسن علماء أما تناتي توتو إبس إسان سنكيسا نما لمان إسني مجالوون كي كسلاما مكا إساني تيس إسني فيني ما حتى يوب إسان كان برو فيتنيس إيست إسان أركتني اللي إسني فيني ما نسني جا أما حديث كان يولال غرق آما درو غرق قلبي تنات أجيستن سبي صلاة تيمتي بكومتي سوسانو أچومتاي ذكري غنمات كوتو إيغنا قرآن والرب سيلاف في جوزة كاتاتو لمهاتاتو قرئي هم أدون باتوتي أدون يرو باتي متي أماس كسلات بيك دقيقة كودن شمبودا إيغا هنگا إسين مكو إيبو دبرتيجو يو صلاة أجري حجي في عمره غوتو إسي أركتا هو غسدي جي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما العالم في توكو فضيلة الشيخ والدكتور محمد أمين إسماعيل جاني حفظه الله وراء إني عالم ورسودان قناة طيبة جامت چانالي طيبة جامتو تجر يوتيوب يو سنتنيس فيس يو سنتنيس ديشت اللي يو سنتن ني أغرتن طيبة قبرتي والله الذي لا إله غيره قيا الهدى سآسدي مائدة الرحمن بفي رحمانا قرآن بيك بفي الرحمانا بوليسو ساعتك قوتو قرآن تفسيرك أبا يو پروگرام سنتگيسي متى سلوكوبا تفسير إيسا في ديجت في أمس پروگرام ما إيسا فتوى دوران ساعة كل تكرر ترتي أما ساعة ميجا جيساني إمبيو فتوى إيسا